mootummaa ce'umsaa dhimma Finfinnee dhimma Dirree Dawaa madda walaabuu Moyyaalee daangaalee Oromiyaa ijoollee harkoota irra kaa'ee hin baachisu dugda diinaarraa hidhanni akka ittiin lolluu fi okoleen tolan fannifamu gaadiin tolan fannifamu gindii Oromoo hundeerraa deebisuu hin barbaanne inni yaara nama malee dabalatee gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Waraana tokko irratti fayyadamuu qabu mootummaan abbaa irree kun fayyadamuu bakka dhokataa sinii kennineetu addan caccabsuun sunis waan tokko waan Oromoo durii caalaayyuu qullaa malee waraana bilisummaa Oromoo daboo kadhannaa dhiiga harkaa qabu sana tuttuqsiisachuutti galchuutu ture. Time boombiidha. Dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa onlaayin dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 56261 Duwwaa 732 haloo jechuun ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 5838742993 WhatsApp irratti haloo jechuun ni dandeessu. Amaanaa onlaayin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti Ramadaan Kariim harragaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ajajaan waliigalaa Marroo Dirribaa haasaa isin argitan kana gaafiif deebii arraata biyyoolessaa waliin kan inni taasise irratti masaraa mootummaa keessatti sodaa guddaa uumuuf akkasumallee bilisiginnaan gadi baatee deebii jajjabaa itti kennitee jirti. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad saba kanuma sababeeffachuun gadi bahee waan jedhe dhageessanii jirtanii kan loluu barbaadu nulleen qophiidha waraanuuf qophiidha jedheeti itti dhaaddatee jechuudha. Beeksisa irratti dhagaa turtan kana jechuudha. Waa'ee Mooyyalee fi akkasumallee madda walaabuu fi gaafii Finfinnee daangaa Finfinnee hundaayyuu jechuudha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa yookaan Marroo sabaa jechuudha. Haala kanaan gadi bahee saba isaa abdachiisee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Mi'aarra kanan isiniif qooda. Yaada keessanillee irratti naaf kenna. Akkuma beekamu namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa ture jechuudha. Guyyaa tokko dura kan inni gaafiif deebii arraata biyyoolessaa waliin kan inni godhe jechuudha. Waan dulloonni dhiyoon tana lafa kaanii bira darbasan jechuudha. Ani immoo dullootaan baaseef maqallee jechuudha. Innuyyuu warra umrii 50 olii jedheeni ana miti warra umrii waggaa 50 ol darban kana jedheen jechuudha. Naa miti kana kan jedheeni so mi'a isan isinitti himaa Marroo sabaa jechuun qabna jechuudha. Amma booda nama kana akka laayyootti nama ilaalanii miti dhugaa rabbii nama akka laayyootti ilaalanii miti. Qabsaan tokko maal jedhe eenyugaa Konolees Gammachuu Ayyaanaa waan jedhe dhageessanii gurbaa Marroo jedhaniin kun namni akka isaa nagaa jaallatu hin jiru jedhe. Namni akka isaa barnoota jaallatullee takka argeen beeku jedhe nan guddise sigalee akkas jedhee ture jechuudha. Dubbii sun itti yaadamuu qabdi beekadha. Namni kuni nama dhugumatti nagaa jaallatu keessa darbee waa'ee gaafa araaraa sanillee kaasee dubbate jechuudha. Taanzaaniyaa kan dhaqan san jechuudha. Sanillee kaasee dubbatee jira jechuudha. Maalitti akka inni fashalaa'ee fi mootummaan kun hangam takka akka dhiibbaa isaaniirraan geessisaa turee fi akkasumallee xiyyaara nama maleessallee waraana bilisummaa Oromoo irratti humna qabu hundumaayyuu jechuudha. Irratti bobbaasee garuu injifatu akka hin danda'in jechuudha. Ifaan ifatti miidiyaa kana waliin gaafiif deebii asirratti godhe kana keessatti dubbatee jira jechuudha. Yoo xiqqaate gara sa'a tokkoof dhiqaa wayiiti kan isaan achirratti haasan jechuudha. Ani immoo hanguma tokko mummuree isin dhageessise jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kanaaf Oromoon hundi kaabaa kibbaa fi akkasumallee bahaa dhiyaan yeroo ammaa kanatti namni dhugumatti ciniinnatee qabsoo sabaa Oromoo jechuun haa jennu malee Oromoo makanaayyuu duraan jechuudha. Qabsoo Jawaar Mahammad geggeessin caala kan bakka hundatti Oromoo tana beeksise jechuudha. Oromoon addunyaa keessatti akka isiin beekamtuu fi akka gurra argattu kan godhe dhugaa yoo dubbanne qabsoo waggaa 50-60 waraana bilisummaa Oromoo akkasumallee ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ittiin hooggananii itti qabsaa ture hunda caala qabsoo waggaa 6 kana Marroon ajajaa waraanaa tahee waraana bobbaasaa tureetu addunyaa irratti waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoollee beeksise jechuudha. Kuni sobaa miti itti wal naman gaafachiisu dhugaa lafa jirtu Oromoo miti diinuu ni beeka jechuudha. Oromoon hanga jaarraa kana keessa hanga waggaa 7 amma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad aangoo qabatee fi akkasumallee waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa yookaan Marroo sabaa hoogganuu eegale kana caala mee
Oromoon addunyaa irratti kana caalaa beekamte kan namni jedhu yoo jiraate dubbatuu danda'a jechuudha. Hayyuun fedhe kan dubbatu hin jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo dhugaa dubbatuuf jechuudha. Waa hedduu dalage gurbaan kun waa hedduu dalage waa hedduus saba kana keessatti ijaare har'a waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Wallaggaa ka'ee hamma Harargeetti, Arsii ka'ee hamma Baaleetti, Shawaa ka'ee hamma Jimmaatti jechuudha. Biyya guutuu qabatee wal gahee jechuudha. Sigalee bakki ati gadi baatu, bakki ati seentu hin jiru, seentu guutuu waraana bilisummaa Oromoo hin dhabdu jechuudha. Dhugaa Rabbii kophee waraana bilisummaa Oromoo hin dhabdu, kilaashii waraana bilisummaa Oromoo hin dhabdu. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma kalee marroon sabaa jedha jechuudha. Kalee uleen deema jechaa turan. Har'a immoo sodaatanii isnaapparii qabatanii deeman jedhanii sodaataa jiran jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a kilaashii dhiiseeti meeshaa gurguddaa waraanni mootummaa hin qabne hidhatee deemu jira. Dhugaan jirtu kanumaa beekadha. Waa'ee mootummaa ce'umsa irratti marroo waa dubbatee jira jechuudha. Ani dubbiin isaa suni haalan gadi na seente, haalan na taatellee dhugaa Rabbii an yaaduma isaa saniin qaba jechuudha. Namoonni baay'een dhiyoon tana waa'ee mootummaa ce'umsaa kanaan dulloota jedhee dubbadhe irratti namoonni hedduun na qeeqxanillee jirtan. Baay'ee galatoomaa na qeequun keessan bareeda. Garuu waan qeeqxan adda baafatuun barbaachisaadha jechuudha. Yaadni nama kanaa maali? Backgroundii yaada nama kanaa maaltu jira waan jedhamu adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Akkasumallee waa'ee qabsoo Oromoo kana keessa gadi beekuu fi waa'een siyaasaan taate gadi fageenyan keessa yoo beekte jechuudha. Waa qeequun, waa dubbatuun, yaada wayii burqisiisuun sin dhibu jechuudha. Salphatti very simple dhugaan sin jedha hedduu salphaadha jechuudha. Yaada burqisiisuun, waa qeequun hedduu salphaadha jechuudha. Garuu qeequu fi waa burqisiisuun salphaa ta'ee mootu waan san iddoo itti godhuutu ulfaata. Sigalee iddoo itti godhuu laal galaanni tokko gaafa jallisii tokko gaafa iddoo namarraa yookaan laga guddarraa jallistee fidatte jechuudha. Jalqaba bakka itti kuuftu kuurii waan jedhamu san beektanii miti naanniga jedhama iddoo tokko tokkotti illee jechuudha. Kuusallee jedhama. Waan itti kuufatu qabaatuutu sirra jiraata. Jalqaba san tolfatte jechuudha. Eega daandii bishaan keessa deemu bombaallee ta'u baafatte boodarra mootu jallisii eega bakka sanitti qabatte boodanii eega jallisiin karaa daandii dheeraa san deemee dhufe jechuudha. Jalqaba kanatti godhuu qabdu iddoo bishaan sun itti kuufamu godhatuutu sirra jiraata jechuudha. So kanaafu namni waan qeequs waan yaada fakkeenyaaf yaada qeequs haa ta'u deeggarus haa ta'u waan hundumaa waan gochuu barbaade kamiyyuu deeggarus ta'e qeequs taanaan arrabsoos taanaan maalirraa akka arrabsuu fi maalirraa akka deeggaruu fi akkasumallee yaada maalirra dhaabbatee qeeqa san kan kaasu yoona qeeqa san namni waan inni qeeqa irratti namni deebii kenneef deebii akkamii qopheeffatee akka itti deebisuu danda'u ofirraa itti deebisuu danda'u qophaa'utu irra jiraata jechuudha. So kanaaf ani kan dubbadde waanuma sirriitii waanuman an dubbadde kunoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo marroo sabaa dubbatee jira jechuudha. Waa'ee fakkeenyaaf warri kaabaa kun tokko tahee jira. Nulleen Oromoon tokko taanaa, Oromoon tokko ta'a jedhanii warreen qabsoo keessatti waggaa 60 ol jarreen keenya kan fixan kuni akkamitti akka isaa waan kana fudhatan an dubbatummaanu afaanitti naguutti jedhe dhugaa Rabbii na an waa hedduullee dubbatuun barbaadu jedheeti dubbii sana akka wallisaa itti tafarii jeessan irra dibaa godhee bira darbe jechuudha. Dhugaa Rabbii waa hedduullee dubbadhu jedhan beekaa callisuun heeyyuma callisuun hayyummaa tokkoffaadhaa beekadhaa. Callisuun waa callisuun waan saba miidhaa fi waan sabnilleen itti dheekkamu waan saba san xiqqollee taatu hamilee buusaa dubbaturraa callisuun hayyummaadhaa beekadhaa. Dhugaa Rabbii hayyummaan waan hin taane saba keessa ta'anii laaqqatuun gowwummaa dadhabummaa sadarkaa ofummaa sadarkaa ofii gadi buusuu fi eenyummaa ofii uf wallaaluu dandeettii ofii uf xiqqeessuu fi dandeettii dhabuu nama gootii jechuudha. So kanaaf callisee irra darbe jechuudha waan sanii jechuudha marroo dirribaa jechuudha. So kanaaf walumaa galatti dubbiin mootummaa ce'umsaa akkuma inni jedhessanii jechuudha. Waan tokko mootummaa ce'umsaa warreen har'a kafaa'oo abaa'oo jedhanii mootummaa ce'umsaa uumna jedhanii deeman kun Oromiyaa keessatti bakka waraanni jirutti har'atti tokkoof tokkotti humna guutuu powerful ta'e success ta'e Oromiyaa keessa kan jiraatu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofa jechuudha. Kafaa'oo abaa'oo wanni kun hundumtu fakkeenyaaf bara abaa'oo fi kafaa'olleen adda abaa'oo fi waboolleen tokkoma hubadha garuu hoogganaa isaaniitu garagara malee maqaa paartiitu adda adda malee maqaa paartii isaan qabatanii deeman tokko garagara malee hundi ilmaan Oromooti. Siigalee hundi ilmaan Oromooti akkasumallee wanti isaan qabsaanillee kaayyoon isaanillee tokkoma kun nama waliin mamsiisuu jechuudha.
warruma kalee bar Jaldaawud Ibsaa Abaawoon itti gaafatamaan Abaawoo jechuudha durataan amma Jaldaawud Ibsaatti miti warruma marroon fallee warruma ijoollema isaan kalee bar leenjisaa turanii ajaja waraanaa godhanii keessa ba'anii jechuudha. Isaanumatu har'a waraana bilisummaa Oromoo kan kalee isaan jaaranii fi kan haftee Elemoo Qilxuu faan jaaranii jaarraa Abbaa Gadaa faan jaaranii Baaroo Tumsaa faan ittiin qabsaa turan san jechuudha. Isaanuma har'a haftema isaanii sanii firii itti godhaa jira jechuudha marroon. Firii itti godhee har'a akka dhaloonni firii isaa sanirraa soorata baafatu godhutti jira jechuudha. Kanuma dubbiin jechuudha. So kanaaf har'a warreen manguddooleen teenya ta umrii 50 ol darbantuni mootummaa kanatu dhugumatti mootummaa marroon dirree qabsoo Wallagga keessaa ka'ee Tanzaaniyaa dhaqe xiyyaara nageenya saba kanaatiin barbaadee achi dhaqe achitti araara san didanii achi deebi'anii har'a moo araarri ni dhufa jedhanii manguddooleen teenyatu mootummaa ce'umsaa hundeessine jechuun qabsoo sabaatti bishaan naquu yookaan akkuma marroon jedhe gowwummaa uf wallaalummaa taatii jechuudha. Sabni keenya kana fudhatuu hin qabu jechuudha. Kan asumarratti gabaabsinee keessaa baana jechuudha. Asirratti waan fakkeenyaaf guyyaa tokko dura kan jaalmarroon dubbate kana irratti dhugaa rabbii bilisiginnaan baay'ee muddamte jechuudha. Inumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kan jiddu galeessa jaalsanyiin hoogganamu kan dhiyeenya mootummaatti harka kennatee galee kanaan wal qabate barinumaa isaan sun qabsoo Oromoo nu xaharsan akkasumallee qabsaa'ota Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessanii qabsaa'ota haqaa qofatti dhiisanii keessaa deemanii gantuutu nu keessaa kutee mooraa teenya nu qulqullaa'e malee waa takka wanni nurraa irratti hin jiru jee waraanni bilisummaa Oromoo irrallee jabaatee lolaa jira. Akkasumallee mooraan isaa qabsoo waan urgootutu irraa deema waan gammachuutu irraa mul'ata jechuutti jira jechuudha. Marroonii jechuudha kanumaan wal qabate hedduu muddamanii turan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan galee marroolleen hin gala jedhanii yaadan yeroo kana marroon gabbaa'ee bombii tana darbu hedduu rifatanii akka malee jechuudha muddaman. Sigale kanarratti Dr. Abiyyiin guyyaa kaleessaa gadi ba'ee deebii wayii kennee jira. Akkasumallee qeeqa wayii kaasee jira jechuudha. Qaama nuun lolu kamiiyyuu waraanuuf qophiidha. Kan nuun loluu barbaadu kamiinuu loluuf qophiidha jedhe waraanuuf qophiidha jedhe eenyu akka baanu kun ifa jechuudha. Wal nama hin gaafachiisu eenyuun akka wal waraanaa jiranii kun ifa jechuudha nama hin dhibu jechuudha. Nageenya waggaa 7 guutuu nageenya kadhannee dadhabne kan qaama har'ammoo nu waraanuu barbaadu kamiyyuu jechuudha. Nageenya kan jibbu kan nageenya didu kamiyyuu waraanuuf qophiidha irraa of duuba hin deebinu jedheeti dubbate jechuudha. Kun immoo muddamsuu argisiisa beekadha. Waa hedduu muddamsuu argisiisa. Waa'ee Keeniyaallee dubbatee jira maroon jechuudha. Waraanni opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessine jechuun Keeniyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatti walii galanii achirratti geggeessaa turanillee wanni sun akka ajandaa bilisiginnaan qopheessitee Keeniyaaf kennite ifaan ifatti dubbatee jira. Kun immoo waraana bilisummaa Oromoo waa tokkollee waan irraa hir'isu hin qabu waan miidhullee hin qabu jedhe maroon afaan isaatiin dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu ilma sabaa horii buli jennaani gan daawwattootaaf kabajamtoota oduuf odeessaaleen keenya kanarraaf qindeeffanne asumarratti kan goolabamuu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun guyyaa guyyaan viidiyoon keenya akka isin dhaqqabuuf immoo mallattoo notification kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda. Sagantaan keenya kanarraa goolabameera. Sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.